aljijjiirama keessatti kan na aarsu maal seete kara amma hoo Oromoon lafa Amaaraa qabatee faranjiitti moggaasu hoo kun immoo lafa Oromoo qabatee faranjiitti yookaan immoo saba alaatiitti hoo moggaasu isa santu si aarsa. Maaliif hambiyya keessaa si wayii kan jedhuun gaafadha. Amma fakkeenyaaf baay'ee yaalame wannoo jijjiiruudha Abbayyaa laga Abbayyaa maaliif Giyoonitti maaliif kitaaba qulqulluu keessatti sila jiruuf lagni Giyoon kan jedhamu. Simply maqootiin Dabrazayit Naaziriitti jedhamanillee kan wal qabatanidha. Maqaa Giyoonitiin hoteelli illee baname wannoon illee walisa illee Giyoon jedhamtee turte. Hoteelli Giyoon achitti wal ijaaramee Giyoon jedhamaa turtenna garuu manni immoo maqaa akaakilee abaabilee irraa barasiiseen gadhiisee harawa kana iddoon itti fudhate muraasa. Fakkeenyaaf shaggar qofaa miti Amboon irree hagara hiyoot akka jedhamu murtaa'ee akkas xalayaa irratti bulchiinsa irratti masaraa keessatti waa'ee marii bulchiinsa irratti hagara hiyoot maali jedhamee yaamamaa ture. Uummanni garuu Amboo akkuma jedhee tafee jechaadha. Na akkuma amma duratti sittime wannoo kara eekkaa lafti kara eekkaa immoo maqaa goosatiin kara biraatiin immoo jidduu kan jiru immoo urufa boombii kan jedhamu in ture. Dhiyoo kanallee hin beekamaa ture urufa boombii. Boombiin itti baay'ate jechaadha naannoo san. Na bulbulli illee bulbuluma booleen illee boolema booleen ta'ee taafee jechaadha. Mara jijjiiranii fixuun hin danda'amu. Jijjiiranillee immoo kan irra bushaa'u immoo kan faranjitti jijjiiru san. Kan biraadhiis biildiingiin illee amma biildiingii tokko irratti namni sila bara haala biyya keessatti jiru kanaan rakkatee biyya alaa deemee fakkeenyaaf Niiwuork jiraatee dhufee ammoo achitti qabeenya horatee amma dhufee asitti gamoo tokko hoo ijaarratee Niiwuorkiin isaa hoo jedhu asiinuu muuda'anii lammii Itoophiyaatti hoo ofiin jedhu si aarsa. Because Niiwuorkiin sun eenyudhaan warra Ingiliziidhaan. Ingiliz keessatti immoo magaalli Yoork kan jedhamu hin jiraayu. Achitti deemanii hoo kolonaaizii godhan hoo lafa qabatin Yoorkii saniin Niiw Yoork jedhama. Giiniyaa qabatan Afrikaa keessatti Giiniyaa qabatanii karaa Awustiraaliyaa immoo lafa biraa wannoo garba keessa jiru qabatan dasseeti hoo qabatan maal jedhani Niiw Giiniyaa. Maal jechuudha kan ofiitiin moggaafatan jecha kan namaatiin miti. Isaan gaa amma Niiw Giiniyaa jedhaniif ani gaa achi jiraadhee biyyatti deebi'ee arsii hongaloo arsiidhaan Niiw Giiniyaa jechuun bushaadha jechaa jira. Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee, mata burqaatine kan waaqni nu kenne ansarraa fagaachuun nu mataane Finfinnee. Finfinnee qofa otoo hin ta'in maqaan gandoota garaagaraa kan naannoo Finfinnee marsanii jiranii hedduun isaanis akka ittiin waamamne taasifamanii. Fakkeenyaaf kan duraan caffee tumaa jedhamee kan waamamaa ture boodarra 6 kiiloo. Caffee aannanii kan jedhamaa ture ammoo Meeksikoo addabaabayii jedhamuun akka moggaafamu taasifame. Yeroo ammaa Finfinnee keessa gandoonni yookaan bakkeewwan moggaasa adda addaa waamamu. Gandoonni kun moggaasa adda addaa kana kan ittiin amma waamaman kanaan kan waamamuu jalqaban turtii keessa masaraa Minilik booda jalqaba bara 1900 kaasee akka ta'e seenaatu dubbata. Sana dura garuu moggaasa Oromoon ittiin waamuun beekamaa turte. Amma fakkeenyaaf ka 6 kiiloo qabatee hanga 5 kiiloo naannoo 5 kiiloo laga qabbanaatitti caffee araaraa iddoon
manni masaraa itti ijaarame immoo tulluu heetoo iddoon bataskaanni Goorgisitti ijaarame immoo kan birbirsa gooroo akkuma sitti hanga wannoon immoo karaa wannoo qabdee Hilton Hotel kaastee immoo hanga bataskaana Uraaleetitti dhakaa fi hanga wannoo karanaanis hanga wannoon teeleen amma wannoo itti ijaarrate mooraa itti ijaarrate ga'utti immoo dhakaa araaraa kun immoo wannoon naannoo Filuhaa qabatee hanga istaadiyoom marsisaa immoo hora Finfinnee akkuma duratti sitti immoo kadii hoobuun immoo loo biddeena karaa Oromoon moggaas hookan seenaan wal qabateeti hookan seeraan wal qabateeti hookan immoo uumamaan wal qabateeti. Na karri kun amma hanxaalaan markaatoo jedhee inni immoo dur sokorruu jedhamaa ture. Maal jechaadha uumamaan wal qabate jechaadha wanta irratti baay'atu wanta irratti marguu argee bakka mukti kombolchi baay'atu kombolcha jedhaan. Bakka immoo wannoon sokorruu ilbiisni sokorruu baay'atu sokorruu jedhaan. Bakka dhummuuggaan baay'atu dhummuuggaa jedhaan. Even ifaatinaa dhummuuggaa kan jedhame ifaa dhummuugati. Bakka immoo qoobboon jiru qoobboo jedhaan. Bakka laaftoon baay'atu laaftoo jedhaan ammallee laaftoodha. Akkana qabdii Finfinneen jechaadha. Isatu jijjiirame. Jijjiiramni maqaallee kun dhiibbaa inni Oromoo irrattis haa ta'u qaama kamirratti yoo haa ta'u bakka ofii waan biraatiin isan kaleessa beekuun dhaloonni har'aa dhalatuuf silaasa sana baraa kan dhufu aadaa saachumaan hubataa kan dhufu bakka sanallee beeka akka dhufu taasisuu caalaa miidhaa inni qabu maal? Miidhaan qabu tokko maqaa kee jijjiiruu jechuun maqaa ummataatis maqaa lafasaatis jijjiiruu jechuun akka eenyummaa isaa dafee dagatu taasisuu jechuudha. Sanitti wal qabatee amantee jijjiiruu jira. Amantee jijjiiruu aadaa jijjiiruu jira. Maal jechuudha? Kan kee gatii kan koo baadhuu kan jiru jira. Jaarraa 16 irratti iyyanni Oromoon naannoo kana godaanee madda walaabuu godaansa gadaa birmajii irratti deemee iyyanni dhiyeessee maal inni diinni kan lafa keenya saamuudhaaf aadaa keenya barbadeessuudhaaf kan keessan dhiisaa kan koo fudhadhaa jedhee nurratti duulaa jira jedhanii bara murteessan abbaa gadaa jiloo jedhama akka yaadadhutti barasan seenaa keessatti illee kan afaanitti dabraa dhufe argaa dhageettiidhaan jaarraa keenya gahuu danda'e akka himutti jara sangaa akka maagoonuree jedhanii mari'atanii murteessan akkanumaan jedhanii utaalanii hin duulle hoo mari'atan bilisoomsuu qabna lafa keenya duraan gadhiisan uummata keenya immoo lammiiwwan keenya hacuuccaa jala jiru kana bilisoomsuu qabna eenyurraa bilisuma diinarraa akkana jedhees hin dhisne gadaan diinarraa hojii diinni eenyu jedhee gaafatama ammallee wannoo akkanaa qaba gadaan falaasama guddaa sira ta'eef diinni eenyu kan jedhamu irratti mari'atan diinni kan kee dhiisi afaan kee dhiisi afaan kiyyaan dubbadhu aadaa kee dhiisi aadaa kiyya hordofi amantee aadaa kiyya fudhu amantee kee dhiisi amantee kiyya hordofi saniin booddee lafti immoo irra jirtu kuni kan kootii kan jedhee ansaamuu diinni jedhe lola irratti diinni kuni hoo kan du'e maal godhe hin awwaala kan booji'ame hoo kanarratti illee mari'ateeti kan booji'ame inni hirkata hirkoo gala eenyutti gala hirkoo gosa booji'etti hoo galu haala kamiin gala han booji'amu namni du'ee waraana keessatti jagnoonni meeqa du'anii sila booji'amuuf horiin muraasni dhiisamee fi kun immoo akka fakkeenya gumaatiin irraa fudhatamaa sana booddee to'annaa gosa san jala jiraata jechaadha. Akka diinatti akkaataa ittiin qubatan akkaataa ittiin jiraatan diinatti himee akka balaan finne hin to'ata jechaadha gosni sun. Sana booda hoo sana booda waggootiin muraasa jiraatee afaan baree aadaa baree ofitti nama ka'a jedhee gaafa gaafate haamuu gaafamu. Kana hundi murteesseeti. Maal jechuudha
immiidhu ture jechaadha. Yeroo isaan Oromoon eenyummaa ofii keessa siila tureef ciminni isaa cimina amma meebii dachaa lama dachaa sadii ture jechaadha. Maal jechaadha? Sabni kamiyyuu saba kaan yommuu aangoo ofii jalatti oolchu duraan dursee kan jalqabu amantee kiyya fuudhuudha. San booddee aadaa gadhiisaa dhufte jechaadha. Kun ta'uu jechuun maal jechuudha? Muka gogsuudha hoo barbaaddee dirqama muruun qabdu bar. Bakkuma dhaabbateetti quncee isaarraa kaasnaan ni goggoga. Amanteen if aadaan keenya immoo quncee keenya. Quncee keenya san nurraa mulqisanii fakkeenyaaf quncee waddeessaa kaastee yoo quncee qilxuu itti maargdeen ta'a. Rakkoon keessa jirru kana. Finfinnee mootota Itoophiyaa qofaaf otoo hin ta'in Xaaliyaanotaaf illee akka wiirtuutti tajaajilaa turteetti. Yeroo Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerartee turte 1936-41tti Finfinnee Xaaliyaanotaaf bakka ba'a Afrikaa magaalaa muummee taatee tajaajilaa turteetti. Sanatti sirni Haayile Sillaasee imaammata afaan tokko amantii tokko jedhu kan hordofu yoo ta'u, haalli kun garuu mirga sabaa fi sablammootaa sarbuu kan akeekame jechuunis imaammatichi bakka rakkoo qabu qeequu jalqabame. Bakkeewwan bulchiinsi Xaaliyaanii ture hedduu keessatti Finfinnee keessatti afaan Oromoo yeroo sana hanga afaan barnootaa ta'uutti gaheera. Waggoota Xaaliyaaniin turte 5 keessattis afaan Oromoo barreeffamoota adda addaatiin maxxanfamaniiru. Barattoonni Oromoo kanneen yeroo sana afaan Xaaliyaanii baratanis Xaaliyaanota warra afaan Oromootiin barreessuu fedhanii fi barreessuu yaalaniif akka turjumaatti gargaaraa turan. Yeroo kanatti afaan Oromoo maxxansitoonni garaagaraa maxxansuurra darbanii afaan sabquunnamtii ta'ee gargaaraa akka ture seenaatu dubbata. Gullalleen tuulama keessaa gullalleen kan sadeen obooti. Tuulamni ilmaan sadii qaba. Tokko oboodha, tokko macca. Oboo jalatti immoo tokko gullalleedha jechaadha. Gullallee jalattu gosonni gurguddoon lamatu jira ture. Beerroo fi abbu. Beerroo jalatti raasoon hin jira, fuleelleen hin jira, saayyoon hin jira, araalleen hin jira. Abbu jalatti immoo yooyyaan hin jira, aliyyeen hin jira, mangullalleen hin jira, kuraabuun hin jira, ammummaan hin jira. Fuleelleedha, raasoodha, fuleelleedha, dhayeedha, gooyyoodha, saayyoodha, araalleedha. Yooyyaa, aliyyee, mangullallee, kuraabuu fi ammummaadha. Kanaayyuu yaayyaan ammallee yaayyaan karaa wannoo karaa salaalee ammallee jira yaayyaan. Gosti kun jechuudha. Manni kun. Gosotii lamaan jalatti manneen kudhantu jira jechaadha. Kun asuma lamaa Finfinnee kana keessa ture jechuudha duraan. Gosoonni lamaan kan waldaan geesse galaan meettaa fi eekkaadha. Eekkaa walii obboleewwan fi waldaan geesse jiraataa ture jechaadha. Eenyummaan Finfinnee sun gosoonni amma jenne kun jirumoo badan jechuu dandeenya ammarra. Finfinneen keenyaan kun Finfinneen dhuguma Finfinneen Oromootitti jiraate Oromootitti qubatee jiraate gullalleen illee galaan illee hin jiraatu ture waluma kanitti taa'u maaliif amma wallorree hoo fuutee hoo fudhanne walloo keessatti Oromoonni baareentuu hin jira Oromoonni tuulamaa hin jira walloo keessatti. Kanaaf amma maqaa Booranaa kan jedhu argatta wannoo keessatti walloo keessatti warri walloo keessatti amma liqimfanii kan wannoo jedhanii marawwaan illee hin jiraatu. Marawwaan sun immoo baareentu abbaa Karrayyuu fa'aati. Duubbaan hin jiraatu manzii kaasee hanga daangaa marawwaatitti
akkasuma maal jechuudha yeroo jaarraa 16ffaa irratti lafaa fi saba ofii lammii ofii addaan ciccitanii wannoo Tigraay kibba Tigraay kaasee hanga Baaleetitti bakka bakkatti addaan ciccitanii turan san bilisoomsuudhaaf hoo socho'usan gadaan murteessee socho'usan waliin socho'e. Waliin wal gargaaraa socho'e Boorannii fi Baareentuun. Kanaan kan ka'e iddoo tokkotti bakka tokkotti qubate jechaadha. Booranni sunu Maccaaf Tuulamni jechaadha. Bakka hedduutti wal makamee jiraataa ture jechaadha. Gosni tokko qulqullaa'ee kophaa ofii kan taa'u muraasa hin jiru. Hin jiru jechuu dandeenya. Jiraatullee muraasadha. Kanaafuu Oromootu itti jiraate lafa Finfinnee kana jechaadha. Askoo kolfee abbaabolee gaarjii piyaasaa markataa. Handhuura ganda Oromoota Gullallee kan taate Finfinneen humna weerartootaan erga qabatamtee kaasee abbaa biyyaa kan ta'an jiraattonni ishee sababa adda addaatiin irraa buqqa'aa turanii ammas irraa buqqa'aa jiru. Minilik humnaan Finfinnee to'achuun erga milkaa'ee booda hojii hamaa inni hojjete keessaa tokko qonnaan bultoota wiirtuu Finfinnee irra jiraataa turan buqqisuun masaraa isaa ijaaruu fi aangawoota yeroo sanaaf laficha qoqqoodee akka isaan mana ijaarratan gochuu isaatiin. Dhiibamuun qonnaan bultootaa lafa kanarraa dhiibamaa turuun qabeenya isaanii dhabanii gara hiyyummaatti deebi'uun sun yeroo sanarraa jalqabe bara sanarraa qabee ammas jaarraa 21ffaa keessa qonnaan bulaan akkuma dhiibametti jira. Wal fakkaataadha gochichi yeroo sana seenaadhaan dubbatamuu fi isin barreeffama garaagaraarraa argitanis haa ta'u abbootiin kan dubbatanis amma wanti gochaan argamaa jirus wal fakkaata. Maaliif jijjiiramuu dadhabe jaarraawwan kana keessa immoo maal wal fakkaata gochichi? Maal seete amma yeroo kana na gaafattu maal yaadadhe gaaffiidhuma kana fakkaatu ka'ee fi yeroo tokko muummichi Dr. Abiy maal deebisee Bahar Daar magaalaa naannoo Amaaraati garuu kan Itoophiyaa maraati kan bulchu garuu naannoo Amaaraati. Maqaleen magaalaa Itoophiyaati. Kan bulchu garuu naannoo Tigraay. Jedhee akkana deebisee yeroo san. Deebiin kiyyaas kanuma ta'a. Waan fe'aa ta'u ejjennoon namni qabu garuu tokko weeraraan dhufee kan jedhu sun akka dhara ta'e sitti agarsiisa. Weeraraan illee haa dhufu. Waggootii 600 booddee deebistee buqqisuudhaan mirga qabdaayi. Hoo jennee gaafannu mirga hin qabu. Obboleessa buqqisuu dhiisitii warri Awurooppaa Afrikaa kibba bitaa turan isaanuu apartaayidiin bitaa turanillee buqqaa karaa biyya akaakilee abaabilee keessanitti deemadha jedhamanii hin ari'amneeti. So jaarraa san dhufee kan jedhus hin hojjetu jecha. Karaa biraatiin magaalli Finfinnee magaalaa Oromooti, magaalaa Oromiyaati, giddugala Oromiyaati hoo jedhamu sabaaf sablammoonni kun mirga keessatti jiraachuu, keessatti horachuu, keessatti dagaaguu, keessatti guddachuu mirga hin qaban jechuu miti. Kanaafuu waliin hin jiraannu jechuu miti. Garuu kan keetii miti jedhanii immoo akkanatti dhiibuun immoo kunis immoo jijjiiramaan ala jiraachuu jechaadha. Namni immoo jijjiiramuu qaba. Sammuun immoo jijjiiramuu qaba. Amma kan biraa dhiisnu, kan jaarraa fagoo haa dhiisnu, kan ammaa kana hoo laallu daangaan Finfinnee karam ture? Iddoo kam ture? Saaris hin dabruu ture bar. Saarisii gadi Qaallitti Aqaaqidha. Karanaan immoo hospitaala Zannaboorq hin dabruu ture. Saniin achi Alamganaadha Sabbata. Karaa olaanuun immoo Dildilaan darbuu ture. Burraayyuun darbuu ture. Amma hagam bal'attee Finfinneen eenyu irratti babal'atte akkanatti dachaa
shaniin ta'anii babal'inni Finfinnee oggootii 27 dabran keessatti kan raawwatame. Maal jechaadha? Finfinneen Oromiyaa irratti dachaa 5 babal'atte jechuun Oromoo barbadeessitee miti. Hayyoomsitu malee barbadeessitee miti. Liqimfamaa jira achumatti of keessatti kaa jirti jechaadha. Itti jiraachaa jiru garuu. Well, jirra hootunis jiru taate jedhee caaluun maal seete iyyummaa kanan kaase kanaaf amma yoo kana erga jijjiiramni dhufee waan ta'e gochuu fi yaalan malee karaa Bishooftuu irratti Oromoota qotee bulaa jiru hoo agarte hacuuccaa irratti raawwatame badii irratti raawwatame san gumaachuudhaaf yaaliin kan taasifame amma dhiyoo kana malee sanaan dura maal irraa fudhatanii maaloo jedhee bo'ammoo deebi'e maaloo naqa xaraadha waardiyyaa naqa xaraa jedhee Oromoo inni ilaallatu Oromoo hin fakkaatu lafti kun Oromoo inni ilaallatu kan isaa miti jedhanii morkuunis immoo namummaa keessaa ba'uudha. Maaliif namoonni kana jechaa jiran bar umrii kiyya nan qatan hin beeku hagam akka deemtu Finfinneen amma hagam akka ballattee hin beektu eenyu irratti akka baballattee hin beeku akkamitti kana gana nam kan marsee jiru irratti baballatte ammallee kan marsee jiru eenyu hoo jennee Oromoodha. Kara Salaayiin soo deemne, kara Sandaafaan soo deemne, kara Bishooftuun soo deemne, kara Sabbataatiin soo deemne, kara Wallagga qabannis kara Ambootiin hoo deemne kan marsee. Babal'achuu Finfinnee wajjin wal qabatee fi amma qonnaan bulaan jiruuf jireenya isaa harkaa gara afaanitti jiraachuu qofa otoo hin taane dinagdeen allee cimaa guddataa dhufu bullee qabaa ture achumaan jechuudha qonnaan bulaan lafa kanarraa buqqeessi yoo ta'e. Inni naannoo irra marsee jirus garuu dhimma dinagdee wajjin wal qabsiisnee yoo ilaalle immoo qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee lafa Finfinnee kanarraa bubuqqaanii sababoota garaagaraadhaaf gadi bahan isaa ta'anii warri dhiibamaa Finfinnee babal'attaa isaaniin garasitti dhiibaa deemte kunis dhimma dinagdee isaanii yoo ilaalle waan nama beeknudha. Gaduma bu'aa kan deemu waan ta'eef Finfinnee gaafa ofii bal'ataa guguddataa deemtu kana maaliif qonnaan bulaa idduma jiru sanarratti bakkuma jiru sanatti isaaniin qabattee ol guddataa hin deemne. Amma maal seete duraani buqqaa ture jennee taasifneeti. Amma immoo buqqisuu miti. Dinagdeen isaa jiruun isaa lafarratti qotee bulaadha. Lafarratti kan hundaa'edha. Lafa sanirraa fudhatte garuu inni dhiifama jechumatti. Amma taatee gojjoos qabaachuu danda'a achumatti dhiifame gadhiisii bahii hin jedhamne bara. Garuu tokko akka waan ta'e argatu taasifamuu qabaayyuu. Lama ibsaa bishaan qulqulluu akka kondominiitti galaa jiru san isaafis galuu qabaayyuu. Kondominii keessaa sheerii amma ta'e argachuu qabaayyuu. Magaalli yoo bal'atu faayidaan magaalaa maaliin daandiin ijaaramuuf qaba bishaan galuuf qaba ibsaan galuufii qaba manni barumsaa illee banamuufii qaba ijoollee ofiiti. Kun taasifamaa ture yoo jenne taasifamaan turre. Kana gaa deebisuun jalqabbiin akka jiru nan beeka. Dhumisaa maal akka ta'u ammarra ta'anii kan fuulduraa tilmaamuun nama rakkisa malee jalqabbiin hin jiraa ture. Karaa amma naannoo kiyya warri wannoon isaanii fudhatame warri kondominiyeemii argachuu danda'e akka jiru nan beeka. Kuni taanaan duraanuu waliin itti jiraatanii fuuldurattis waliin itti jiraatu garuu mirgi immoo naannoon tokko qabu immoo dhiibamuu hin qabu. Kanuma gaa deebikki. Mee qonnaan bultoota Oromoo magaalaa Finfinnee keessa ammallee xiqqoo gadi siqanii warreen tokko jirra jedhan jiraachuu ni malanii warreen immoo hinumaayyuu hin jirre bakka irraa fagaatanii deemanis jiru hundeerraa kaasnee olaalle jechuudha. Kanaaf mee furmaanni isaanii maali akkamitti deebisanii jara kana ijaaruun yookaan ammoo akka isaan of danda'anii jiraatan taasisuun hin danda'ama. Magaalaa keessatti miti daldala keessayyuu Oromoon akka dhibamee jiru hin beekna. Akka gurmaa'u taasisu. Akka manneen kan jalqabame akka jedhu quban qabaa ture baay'een gammadee ture. Manneen barnoota Finfinnee keessatti jiran akka afaan Oromoos akka barsiisan. Kuni tarkaanfii guddaa ture. Itti fufiinsa hoo dhabee hin beeku malee
Keessayyuu Oromoon Finfinnee jiru. Oromoo Finfinnee jiru jechuun Oromoo Wallagga jiru yookaan Oromoo Boorana jiru miti. Almost wannoo keessa jira. Kanaafuu carraan banamuufii qaba. Carraan afaan ofii barachuu banamuufii qaba. Hoo banamuuf immoo tooftaadhaan ta'uu qaba. Tooftaadhaan hoo ta'uu baate oduu itti kennaa jirtu didee hoo jedhe hoo akka hin jenne taasisuu qabna jecha akka didee hin jenne. Karaa dinagdeetiin hoo ta'e immoo hoo gurmeessine maali? Qonnaan bultoota taate. Qonnaan bultoota. Oomisha Finfinnee keessatti galu kan oomishu irra jiraan Oromoo erga ta'e Oromoon oomisha isaa kan daldaltootaa kennee karaa harka sadaffaa afuraffaatiin kan isarraa bitamu waan jedhan harka sadaffaa afuraffaa hoo ga'u garuu dachaa shanfaa dachaa kudhanfaa ta'ee gatiin isaa baasaa inni garuu iyyummaa keessaan bahu hoo gurmeessine gurmiin qonnaan bultoota biyya keenya qofaa miti jalqabne bara dargii jalqabamee jiru haala hin taane haa ta'u malee haala sooshaalizimii haa ta'u malee jalqabamee jiru garuu sooshaalizimii keessaa hoo baanullee gurmuun sun diigamuu hin qabuutu. Faransaay keessatti jira. Raashiyaa keessatti jira ture bara sooshaalizimii ammallee hin diigamne. Cufaa wannoo godhanii ittiin bulmaata isaa kaayyoo isaa karoora isaa jijjiiranii amma kan wannoo gabaa bilisaa kan jedhamu waliin akka deemu akka wal simatee deemu taasisanii jabeessanii ijaaranii ittiin fayyadamaa jiru. Ani mirga kee beekee mirga kee honan eegayaatii kiyyaa yoo eegde nageenyi nu guddatti uumamu sun waan fe'e nuun booramu. Kana jedhu. Yeah, Finfinneen. Finfinneen. Yeah, Finfinneen. Finfinneen. Yeah, Finfinneen. Mata burqaajine kan waaqni nu kenne. Ansarraa fagaachuun nama taane Finfinnee. Tolee daawwattoota keenya kuula shaggarii qophiin kan hordofaa turtan hanga ammaatti. Qophii kuula shaggar kan keessatti odeeffannoodhaaf akka nu toluuf immoo biiroo obbo Birruu Tsaggayee keessatti argamuudhaan isaanirraa odeeffachaa turtii taasisne qophichis kana fakkaataa seenaa kanarraa waa hedduu barattan jedheen abdadhaan gama kooni qophii waliin Muluu Asaffaatii ogeessi kaameeraa Seenaa Lammiitii qophii birootiin torba walitti deebinaa kanarraas marti goolumneerra nagaa ta'a.